Ebba hoteela tokkorra artitoota hedduu fi kutaalee hawaasaa garaagaraa waliin turtee jirti. Rakkoo naannawa sanitti uumamee wal qabatee reebichi hamaan ishii dabalatee artistoota akka Lijiyaa Reedii fi Dassaalany qaqqabuu dhageenye sana hordofeeti gara mana yaalaa kana kan dhufte artist Hawwiin miidhaan naannoo sanitti qaqqabe ka'umsi isaa maalidha? Sadarkaa maalirratti argamte kan jedhu ishee irraa iyyaafachuu yookiin quba qabaachuu fi kan asitti argamne Hawwii baga Rabbi si baase. Hayyee ka'umsi waan kana maal ture amma sadarkaa maalirratti argamte jalqabachirraan jalqaba? Ka'umsi isaa sirriitti beeku kanaan argee ijoollee reebaa turan alatti achi anaa fi Dassaalany baanee ijoollee irraa dhoowwine dhamaa rukutuu kan jedhu achi Dassaalany rukutanii naannoo musarra goree keessa galee anaanis na dabalatan jechuudha. Tole dubbiin kun eessatti ta'ee maal gochuu deemtan makkisu maal ture? Ebba hoteelaa ture walumaan deemne fira Dassaalanytu ebba hoteelaa qaba ture isaan tun fudhatee deeme. Achi sagantaan erga xumuramee booda moo sa'aatii adeemu galuuf turre dhuma jala kan isaan dhufanii dubbii barbaadan malee jalqaba hundumtuu nagaan maxxabachaa ture. Ka'umsa dubbii yoo yaadatti ta'ee ijoolleen waboo abaa'oo jedhanii faarsaa turanii sirbaa turan nama irratti dubbiin xixiqqoo jalqabe. Eenyu kan si miidhasiin? Isa isaanii ajajaa turedha. Isa tu Dassaalany rukutan gara isaan qabadhe achi afur ta'aniiti kan rukutan. Poolisii jedhe kun? Warra wayyaa magariisa uffatan wal isheen beeku. Sa'aatii kamirratti amma eebbi hoteelaa raawwatee jira moo namni bashannanaa galuuf turre nuti makiinaa qopheessaa turre galuuf namatti nagaa dhaamaa turre kanuma irratti dubbiin jalqabame. Akka isaan jedhanitti namni machaa'e warra eebeedha garuu namni machaa'es warra eebeen jiru hundumtuu gammadaasaa ture hundumtuu waliin sirbaa waliin nyaachaa waliin dhugaa ture malee namni jeequmsa kaasis namni waa balleessis namni tokkollee jiru. Ijoollitti dhuma sana reebaan gaaffii gaafanne malee rukutinaa jennee malee waan biraan ture. Si dura Dassaalany ture eebame jechuudha? Dassaalany rukunnaan anis irra gore. Irraa qabuu yaallaan gara kee dhufan jechuudha. Eessa si miidhaan meesiinaa? Mataa keessaa harka ammas keessa jira mukti asiin bahee asiin galee asiin bahee as bira cabee jira. Miiladhaan makoo hundumaadha garuu kan baay'ee miidhame harka koo fi mataa koodha. Amma mataan koo hodhamee jira. Asii walakkaan isaa hodhameera amma walakkaan isaa mukti keessa jira. Inni ba'uu qaba amma. Mukaan sirreeban jechuudha? Yaa shimala irratti caccabsanii. Achi baay'ee dhiignaan achi mataa koo goototee deemee achi nagatee na biraa sokkanii ijoollee narra gorraan ijoollee reebanii hidhutti kaan. Achi Dassaalanyiif namtichi tokko karaarraa maqaa isaan beeku piikappiirra na godhanii mana yaalaa deemanii mana yaalaa na gargaaruu hin dandeenye achitti karaas cuccufanii akka namni hin dhufnee fi warra na bira dhufanii miidhamanii reebamanii so makiinaan gara koo dhufuu hin dandeenye sa'aatii 2 dhiigaan ture jechuudha. Amma Boolee naannoo Booleetti kan argamnu hospitaala dhuunfaa keessatti sa'aatii naannoo kana dhuftuuf beekta ture? Yaa jalqaba mana yaalaa kan biraa na geessanii achitti eenyu ture beedhanii gaafa qoratanii bira geenyaan na tajaajiluu hin feene. Warri hospitaala? Artistoonni achi turanii hundumtuu makiinaan na fudhanii gara mana keenyatti nu fidanii jechuudha. Mana jireenyaatti moo mana hospitaala sanatti? Asitti. Amma miira maalis dhaga'ama? Nama nagaan jira amma kaleessa ture malee amma fayyee aariin qaba malee. Gochi kun yeroo kanatti hin ta'a jettee yaaddee beektaati?
tasa wanti kun inta jedhe yaadeen beeku maaliif kan isaanii waadaa galanii mootummaa durirraa adda nuti jedhanii dimokiraasii jedhaniiti. Kun dimokiraasii biyya isaati. Nama akka harree reebaa tuffachaa gadi qabaa akkamitti namni akka jiraatu fure. Keessumattuu immoo biyya alaatti biyya koo Norweetti Nobeelii fudhatanii akka biyya dimokiraasii ta'etti deebisanii lammii isaanii akkas gochuun hammi minginaan kennu. Anillee biyyan qaban angala kanasitti lafa deemuu hin qabne na gaddisiisa. Kan koo rakkoon qabu. Artista Oromoo irraa yeroo garaagaraatti aggaamiin akkanaa qaqqabaa jira irra deddeebiin mudataa jira. Akeekni isaa maal jettaati waan kana? Oromoon dhugaa isaa dhabee jira, eenyummaa isaa dhabee jira. Ammas akkuma dukkana keessatti jiraatu barbaadu. Namni dukkana keessa jiraachuu barbaadu hin jiru. Namni mana isaatti Oromoo ta'ee jiraata ree. Abbaa eenyummaa keenya agarsiisuun dirqama. Kanaaf immoo hamma ammaatti lubbuun numeeraa kun homaa tokko miti. Ijoollee meeqa du'e anillee jiraadheera bara. Waggaa 35 koo nyaadheera. Koo rakkoon qabu. Mootummaa kanaanii ofitti deebi'an jedha. Yoo of dabanii ofis badanii nama balleessu ta'a. Ofitti deebi'a. Uummata keenyaan immoo erga baduun keenya noollee maqaa qabannee baduu wayya. Kan haati kees yeroo qabsoo keessatti aarsaa kana oliillee kaffaltee jirti. Bara keetti immoo bara jijjiiramni dhufetti kun yoo ta'u maaltu si dhaga'ama? Gaafa isheen biyyatti deebitee guyyaa sana nan arga jedhee yaadeen beeku. Garuu guyyaa guyyaatti dubbiin isa duriirraa hammachaa deeme. Darbaan sirraa waan jedhuudhaan abdiidhaan teenye. Amma immoo isa durii caaleerraa ta'e anarratti gati geef duwwaatu hin ta'in kan akka koo kan sagalee hin qabne meeqa jira. Anillee nama na bira Oromoon na bira dhaabbateera. Kan waa tokko hin qabne kan maatii hin qabne kan fira hin qabne kan gurraaf ija hin qabne meeqa jira. So isaaniif immoo dubbachuun keenya dirqama. So ammayyuu dudduban jiru kanaan boodaanan xiiqiin na qabateera. So xiiqiin dammarraa mi'oofteedha abbaan koo jedhee. Kanaafuu annan fayyaa amma rakkoon jiru kan koo. Tole hawwii isin eebba hoteelarra turtanii naannawa sanitti wanti kanaaf isin saaxilu waan siyaasaa waan mootummaa kana tokkoon ture waltajjiirra. Maaliif nurra erga biyya dimokiraasii ta'e kan namaan tuqiin kan koon tuqsisiinidha miti dimokiraasii naanii beeku gaa dimokiraasii biyya kanaan beeku. Kan biyya kanaan dimokiraasii naanii beeku kan keen tuqu kan koon tuqiin mirga keeksifadhu mirga koon eeksifadhaadha. Abbaan barbaade waan barbaade jechuu fi mirga qaba. That's his personal right. Namni nama tuqeen jiru kan isaa farse. Abaa'oo faarsanii waboo faarsanii sun mirga dhuunfaa isaaniiti. Abbaan barbaade faarsuun mirga isaati. Erga dimokiraasii jedhame immoo sun dubbii ta'uu hin qabu. Kun immoo akka namni moor xiiqiidhaan ofitti deebi'uu godha malee kun dubbiin qabaneessu akka kutti. Artist Hawwii Qananii turtiin waliin gooteef maqaa daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii hedduu galateeffadha. Dhiifama haasaan danda'u. Anis Amma koo yaaleerra galatu. Gabaabsee waaqsi araaramu. Ameen gooftaa koo galatoomi isinillee galatoomaa gati dhuftaniif. Jawaadha. Artist Hawwii Qananiitiin rabbi si fayyisu jennaani daawwattoota keenya ishee gaafachuudhaaf immoo namoonni hedduun hospitaala kana keessatti argamu sagalee isaanii isin dhageessifnaa hanga xumuraatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya artist Hawwii waliin namoota turanii fi reebichi irra qaqqabe keessaa tokko komeediyaan Liji Yaareedidha. Liji Yaareedis hospitaaluma Hawwii keessatti argamtu kana keessatti argaman waliin. Liji Yaareed kaleessa maaltu ture? Dubbiin eessaa ka'a?
jechuun nuti taphachaa turre hawwiinis sirbaa turte jechuun walumaan taane gara xumuratti nama hundumtu kan deemus deemee kanaaf immoo waliin taphachaa turre sirbinaa maal jechaa akkuma Oromoo akkuma maatii waliin taphachaa turre dhufanii mana cufanii wannoo jedhu mucaa tokko reebanii hawwii immoo dhiisii jennaan maaltu si galchee jedhanii dhiirayyuu akkasitti rukuttu si gale amma guushii rukutanii ani deemnaan akkas na qabanii na teessisan ammas mana yaalaa geessuuf ka'ee deemnaan afur ta'an na reebanii na qabatanii ennaan ishinis ofiin beektu turte Dasaaleen beekamaas rukutamaa ture ijoollee biraas baay'ee turanii isaanis reebamanii bakka poolisii waan bira wannoo jedha mataa isaanii wannoo godhaa yoo chochooni mataa isaanii dhaamnaam jedhee ajajaa ture namichis waan akkasii nuti istaadiyoomii nu fudhatanii hawwiinis ni beekti nama jaarsoliin gurguddaa jiranii turan abbaa gadaas tokko jiranii achi lafarratti gangaladhaa hidhanii wannoo uleedhaan safuyyuun beekan yoo ishiin uffata aadaa uffattee jirtu xarabaadhaan minaan booksiidhaan afur ta'anii dubartii tokkoof amma isaan kana dhiira jettee wannoo goota poolisii isa tokko humna adda uffatee isaan sana immoo amma leenjii kan fudhatanii jiru miti idaa nuuf leenjii fudhatanii kanaaf amma jechuun abdii nama kuchisiisu beekta dubbiin kun waan garamitti nu geessa sitti fakkaata yaadani ani beeku waan isaan yaadani jechuun nuti Oromiyaadhaaf hin hojjennaa uummata keenya faana sirbaa taphachaa turre maal jechuun akka nama si caalu ta'u nama tokko sammuudhaan yoo na caalee isaan keessatti ani of ajjeesa akkamitti Buraayyuu keessatti akkana ta'an Oromiyaa keessatti amma isaan wannoo jedhu hin dadhabe nama meeqatu miidhame Aljaareen yaada nama baay'ee nama 65 akkasi istaadiyoomii keessatti fudhatanii doktariin gurguddaa jiranii piroofeesarii Faawuleedhaan reebanii nuti sagalee qabnaa si gale isaan yeroo sana dhuunfaadhaanii bakka yeroo sana bakka yeroo isaaniitii humna isaanii si agarsiisu nuti sagalee qabna artistoota uummata immoo sirriitti nu faana jira kanaaf uummata Oromoo isin jaalannaa homaa jechuu miti kan akkas ta'uun Oromoo kana miti waan baay'ee dabarseera nutis ganaa lubbuu keenya kennina waan sodaannu hin qabnu amma boodaas itti fufna waanuma barbaanne kan filannus immoo barbaanne filannaa malee humnaan wannoo nu godhani nama hojii isaa kabajdaa malee humna isaa minaaman uffata minaaman waan nu gali jira amma yeroo sammuuti yeroo qaroominaati malee nama isaan sodaatu hin jiru ammas nama sammuudhaan kabajdaa malee daddabannaadhaan hin kabajdu Aljaareen rabbi si haa fayyisu ulfaadhu galata wanni hawwii irratti ta'e hawwiirra qofatti hin taane hawwiin nama tokkoo miti hawwiin uummata Oromooti hawwii irratti wanni aggaammame uummata Oromoo guutuu irratti waan ta'e hawwii jechuun weellistuu sagalee uummata Oromooti akkasumas sammuun silaa adoo taate hawwiidhaan jechuun uummata Oromoo jechuun immoo haati sii fakkeenyaaf warra kaleessa sii dhaane saniif balbala qabsoo teetee turte akka isaan nama dhaananuu fi miti kasiin qabsaa turte haati sii bosona keessa turte qabsaa turte baqataa turte ilmi Oromtichaa gudeeda Oromootiin bahe maquma adoo hawwiin wawuu balleessite isiinuun balleessine maal jennaan beektuudha uummata Oromootiif sagalee ta'aa turte uummata Oromoo qofa ta'e cunqurfamoota biyya kanaatiif sagalee ta'aa turte hawwii motii haadha isiitu laalanii sila adosii waan fedhe balleessitee intala qannooti jedhanii irraa dudda galuu qaban turan maal jennaan keessumattuu isiin dhaltu sanirra darbee intala haadha beekanuuti intala akka abbaatteete bosona keessaa baatee intala guddittee sadarkaa kanaan baatte isii laalanii adosii yoo balleessitelleetti intala qannooti jedhanii irraa goruu qaban turan sanirra darbee suyyakka biraa ta'e waballeessuu dandeetti nama seerri hin jira seerri immoo nama dhaana caccabsaa akkasi dhiiga dhangalaasaa jedhu hin jiru kaleessaa ka qabsaa turaniif isiillee qabsaa turteef haati isiillee qabsaa kan turteef artistii Oromoo illee qabsaa kan tureef warra har'a amma ana malee jedhee
gadi baay'ee namni ka bulchullee isaan ka caccabsullee isaan ka seera dabsullee isaan warruma kanaafuyyuu balbala kan ta'e artistii Oromooti. Akka isaan har'a bakka tokko ta'anii akka abbaa aanga'oo tokkotti artistii Oromoo funaanuu dhaansisuu akkas godhan kanaaf sila adobee kanee artistii Oromoo akka waddeessa boroo gola keessa keeyanii isaaniif sila golgaa yookaan waa isaan irratti argamu isaa argamuu dhiisi waa isaan irratti argamu ka eegamu sila maal jennaan artistii Oromoo warra dhammoo aangoo baay'ee bifa emotional ta'een emotional biyyi bulfantu hin jiru emotional taate yookaan aariidhaan dallansuudhaan yookaan funaanaa FBI taate biyya bulchitu biyya kan bulchuu dandeettu tasgabbootteetti arra akka sila biyya bulchu tokkotti namoonni tokko emotionalidhaan dallansuudhaan waan adda addaa fayyadamee akka aariitiin artistoota keenya dhaansisaa kaleessa kanaan dura funyeen akkas dhaanante konkolaataa isii caccabe hacaaluu akkas aggaamamaa ture caalaan akkas aggaamamaa ture akkasumas namoonni maqaa isaanii dhadhaamiin kaawwanni isaanii mul'atan hedduu jira kuni waa itti deemamu jiru gara fuulduraadha maaltu sitti dhagame kan jedheefi anatti miti ka'uu dhagaa uummata Oromoo mana keessa jiru guutuu godha dhagama maal jennaan garamitti akka biyyi tun deemaa jirtu garamitti akka deemamaa jiru as Oromiyaa keessatti dhawanni kun ka ta'e burraayyuu waa meqelee deemteeti miti hoteela eebbisu waa bahar daar deemteeti miti yookaan Goojam Gondar deemteeti miti intalli tun mana isii Oromiyaa keessatti dha akkas taate kaleessa lafa rifataa nama rifataa bara turre san keessatti akkamitti akka turre beenna bara kanaas bara sila nama kennaan bulla jennuu aariidhaan dallansuudhaan ka'anii artistoota keenya irratti aggaammii akkasii kana geessisuun waan garaa nama nyaataati waan nama dallansiisaati illetti namni way akkuu danda'a gaafa namni way akke gaafa namni way balleesse akkaataa itti adamuu qaba seera jira seerri nama dhaani bulleessi burkuteessi jedhu hin jiru san irratti isii dhaltu intala teettee fincooftu irratti akkas ta'uu jechuun kun waan nama dallansiisu kanaafuu garamitti akka deemaarra jedhu kan yoo laalle ifa dukkana keessa ka ammoo ifa fakkaatu kaafi ammoo dukkana keessa jab'in waan kana deemamu jirra walumaa galatti wanni kaleessa ta'e kun asi Oromoo keessa burraayyuu cinaa kana kan kaleessaa caala gaafa nama keetiin bultu akkasii lafaaf nama rifata gosee takka gadi baatee gammachuun sirbitee adoo nama hin gein weellistee hojii keeti eebba keeti qonqoo fi gurgurattee intala jiraatu jirtudha sagalee fi kana gadi baatee har'alle kan gadi baatee burraaxee deebitee hojii fi hojjattee hin deebine teete kan kaleessaa caalaa jechuudha kan kaleessaa caala kaleessa abbaa biraatiin beenna wayyaane akkas goone jenna adda wayyaane hin jennu wayyaane keessaati akkas ta'u jirra kanaafu wanni walii galatti wanni akka walii galaatti ilaallu sooressa dhabuu kenna akkas nu godhe horiinuu gaafa sooressa hin qabne hin galu waraabessaan nyaate fixa tissee jechuudha tissee gaafa hin qabne waraabessa si nyaata horiinuu har'a sooressa qaba ka isaan bayee galuu qaba tissee qaba tika dhabattuu akkas nu godhe adoo keenya jechuu kennumaa akkas ta'uun kennumaa nyaatamuun aadi malee biyyi immoo akkaataa kanaan hin bulfamtu biyyi akkaataa kanaan hin doorsifamtu biyya kayyii bulchuu danda'uun gosee takkaayyuu bulchiisaaf tasgabbiin ka isa arrabsullee ameeniin fudhachuudhaan ka isa lolullee ameeniin fudhachuudhaan yoo hin deemin malee funaantuu FB yookaan fuula miidiyaa teetee biyya bulchuu hin dandeettu gosee takkaayyuu bulchuu hin dandeettu dhugaa sitti hima kanaafuu namni biyya bulchu tasgabbaa'ee asiis ilaalee ka arrabsullee kasaati ka isa saadullee kasaati ka isa waan fedhe jedhullee isaati inni yoo garaa bal'atee danda'aa ta'ee biyya bulchine biyya bulchuutti hin jiru biyyaa miti gosee takkaa bulchuu hin danda'u namni gosa kana kanaafuu haalli itti deemu jiru kun badaadha kanaafuu yoo biyya bulchina ta'ee tasgabbiidhaan waan FB irra banee funaananii akka biyya bulchu tokkotti ta'anii emotional ta'anii walitti duuluu kana dhiisanii yoo biyya bulchan taate
tasgabbanee gatta'anii goseeyyuu akkasiin bulchan. Kanaafuu akkaataa kana hidhaa garritti deemu jirru kun nu yaachessa kaleessa yaadne ammallee yaadaa deemuu hin qabnu uummata Oromoo qaamnammoon qabsoon akkaataa kanaan hin ta'u itti fufa. Baga haftee obboleettiin teena tulleen hafuusii waan tokko boru kan biraatti qaxxaamuraa haga sanitti ammoon artistoonni keenya kan kaleessa wabii biyya kanaati an Oromoo qofaaf miti biyyuma Itoophiyaa ma biyyi baantu tanaafuyyuu kan wabii bee artistii uummata Oromooti. Kanaafuu artistoonni Oromoo ammallee akkuma kaleessa lugaama keessa ta'anii asii jedhaa achi jedhaa ta'uu qabanu. Artistiin ammoo kan jaalatuuf kan gaafa dhufee ani Abrahaam Birruu mataa isaa hagan tuqinitti yoo dhufee qaama keenya tuqinitti kan jaaladhuun faarsaa mooti. Paantii isaa waliin jalqabee faarsuu danda'a. Dhaaba faarsu jaaladhe maqaa isaatiin faarsuu isaa danda'a. Yookaan paartii jaaladhe faarsuu danda'a. Gaafuma nama hin yakkin, gaafuma nama hin tuqin, gaafuma nama hin arrabsini yoo dhaaba jaaladhu san faarsi'an badii hin qabu kuyya kan jedhamu. Dabri waan biraat akkaataa odeeffannoo dhageenyanitti qaama abaa'oo kiyya, bareedaa kiyya, lookoo kiyya, midhaagaa kiyya jechuun nama adabsiisu, nama caccabsiisu, nama reebsisu. Yoo ammoo kan an jaaladhu maaf hin faarsine, maaf hin dhaadanne, maaf akkanan teene jettu kun dogongora. Kanaaf horii buliif deeman. Masarat dhaabaa gaazexeessituudha isheenillee hawwii fedhanii gaafachuudhaaf as jirti hospitaala kana keessatti. Masarat miira maaliif si dhagahame wanti hawwii irratti ta'ee maal nama barsiisa? Ana miira gaabbiitti natti dhagahama baay'ee nama mararti. Dubartii irratti yakki akkanaa gochi akkanaa raawwatuun isaa sanummoo hawwii irratti hawwiin nama jaalala nama barsiisu nama tokkummaa fi waa'ee oromummaaf nama irratti duutuudha. Ishii irratti wanti akkasii raawwachuun isaa ammoo baay'ee laphee nama cabsa baay'een gaddee jira. Kanaaf sanummoo diina alaa dhufetu hin taane nama afaan oromoo dubbatu nama aadaa kee beekuu fi nama isaan beeku raawwachuun isaa baay'ee nama gaddisiisa. Kaleessa haati ishee harmeen ishee illee aarsaa kana olii kaffaltee jirti. Waan kun immoo deebi'ee hawwii irratti hoo dabalamu maal si dhagahamaati? Fuula feesbuukii kiyyaanis gaafadheen ture. Gochi suukaneessaan akkanaa kan kaleessa irratti raawwate deebi'ee ijoollee koo irratti ni raawwata jedhee yaadeen turree jettee ilaallitti deebistee jira. Ilfinash qannoo jechaadha. Baay'ee gadditeerti isheenis dhukkubsattuudha. Caalaatti immoo akka haamileen ishii cabuu akka gadditu taateeti jirti. Kanaaf deebi'ee kan nan argee yaadne jijjiiramni kunii dhugaa seetanii ijoollee kiyyas fidee yaada jedhu kaaste ani hin beeku mootummaan biyya kana bulchu namoonni inni bobbaasu lafumaa kan akkanatti nama reeban taanaan biyyi kun boruun isaa egereen isaa anaafis siifis namoota kan biraafis wabiin nuti qabnu tokko illee hin jiru jechaadha. Poolisiin nageenya akka eegsisuuf ergame gaafa akkasitti si caccabsiisanuu dubartii akka bofaa mataa keessa garsi dhahaa mataa kee dabbasaa keessi harkisaa boollatti si gatanii gaafa deeman qaama nageenyaati warra jedhan namoota baay'eetu ragaa bahe namoonni achi jiran yoo waan akkasii argitu atis jiraachuun keessi jibbisiisa wabiin borus eenyu akka hin taane fi egereen biyya kanaas gaaffii keessaa fi yaada keessa akka galtu taasisaa jechaadha. Akka jiraatti osoo hin taane akka rabbiitti lubbuun si hafuun si alhamdulillah erga kaleessaati erga sa'aatii si dhuftee hospitaala galtuutii waliin jirra. Halkanis burlee kun ammas asuma isii waliin jirra. Osoo kaleessa amma dhiiga sana hunda jechuudha akka waan horiin gorra'ame dhiigni Oromoo dhuftanii argitanii miira addaa keessa galtu hedduu nama gaddisiisa hedduu nama yaaddeessa waan ajaa'ibu wanti nama ajaa'ibu egeree maatii kana harmee sitti umrii jaraa guutuu jarritti taphataa turan harmeen si amma maanguddooftee nama guddataa ta'ennaan amma gara ilmatti darban kun genocide maatii keessatti adeemsifamaa jechuudha. Kanaafuu wanti na yaaddeessu indoom egeree maatii kanaati garuu homaa hin ta'anu uummata Oromoo galaana kanas jaraa qabu homaa hin ta'anu. Haa ta'u malee Oromoon sa'aatii kana jechuudha. Sa'aatii kana jarris ta'ee nutis dhiiga qeerroof qarree du'anii wareegamanii hadha akka biyya keessa dhufnuuf akka biyya keessa dhufnee haara galfannuuf silaa kan dhufne kana
jazaa ummata Oromoo kana jazaa qeerroof qarree kana jazaa jarri jechuudhaan nuu kaffalan kana ammas jechuudhaan sirna wayyaaneedhaan caala sirna minilik yeroo kitaabaan dubbifnus yeroo seenaa dhageenyus jechuudhaan kana caala hammaata jedhee yaadu. Sirnuma sana nutti deebi'ee hedduu gaddinee jirra. Karaa kamiinuu jechuudhaan yoo namni dogongore seeraaf dhiyaachuudha. Tumuun dhiiga dhangalaasuun hagas gochuun isaa dhalaan goota deessi. Intala gootaati artiist Hawwii Qananiin seeraaf dhiyaata mana murtiitu murteessa yoo namni wanjala hojjetellee. Kana achi tumuun dhiiga dhangalaasuun namni harmee qabu namni obboleettii qabu namni warra qabu akkam harka sakkamtu danda'ennaan poolisiin Oromiyaa akkana haadha ofii irratti harka kaasa. Maqaan koo Daawit Gaddafaan jedhama. Magaalaa Hoolotaatti irraa dhufe akkuma itti walitti siqnaa isaan waliin galgala wanti kun raawwateetoo yeroo dhagahu baay'een gadde naannoo sa'a sadiitti ijoolleen naannoo biraayyuu bilbileen itti manii baay'ee nama gaddisiisa wanni raawwatu. Har'a kan ishirratti raawwate kana miti an laaluu qabnu. Gaafa Wallaggaa Afran irratti Booran irratti Gujii irratti manatti meeqatu dhume. Gaafa sodoo Oromoon gadi ba'ee dubbateeraa ta'e kaleessa galgala silaa buraayyuu irratti kun hin raawwatu. Isaan sagalee qabu, dhageettis hin qabu, Finfinneettis dhiyeenya qabu. Wallaggaa Afran, Gujii, Booran, Lixa Oromiyaa, Kibba Oromiyaa irraa uummanni guyyaa guyyaan dhumaa'eera. Isaaf callisne har'a dhaqee manatti ol siqaa'eera. Hamma bakka namni qophii eebba hoteelatti irratti boodamuu manatti gala kun. Baay'ee nama gaddisiisa. Dararaan haadharra tanaan dura geenu keessaan baane uummata Oromoo keessaan baane har'a immoo intaluma ishiitti irratti immoo kun raawwachuusaa baay'ee nama gaddisiisa. Maqaadhaa Oromootu bulchee jechaa Oromoo akkaatti fixuun sirnoota darban keessatti gochi har'a ammaan kana raawwachaa jiru raawwatee hin beeku. Gochi Wallaggaa Afran irratti raawwachaa jiru. Gochi Gujii irratti Booraa irratti raawwachaa jiru mootummaa kamiinuu eenyuyyuu raawwatee hin beeku. Kan nama gaddisiisu kana. Gaafa numa bira ga'e qofa miti. Gaafa isaan kaanifis warra Lixa Oromiyaatiifis warra Kibba Oromiyaati irratti jedhaniif namni sagalee ta'uu ofii qaba. Beektonni Oromoo, hayyoonni Oromoo, paartilee siyaasaa Oromoo gadi ba'anii kana kan hin dubbanne yoo ta'e gatii hin qabu. Namni uummanni isaa gaafa dhumu kan hin dubbanne nafiliidhaaf akkamitti deema. Asiinuu filannoo dhugaa, filannoo haqaa maalii jechaa uummata akkanatti shoror keessaa jiraachuun baay'ee nama gaddisiisa. Itti hammaachaa deeme malee ani jijjiirama nagara. Waraabessa quufee kaasaniit waraabessa beelee ofitti fide. Kun hundi immoo nuuf qeerroo Oromoo wareegamee ni malee eenyuyyuu miti. Har'a akka miidiyaa qabanii odeessanii ni miti. Hiikni inni naa kennu bilisummaan keenya bilisummaa sobaa ta'uudha. Dubbiin kun hawwii irratti na eegallasii galee dheengadda jalqabanii bubbulanii guyyaa lamaa sadhan tokko jechaadha. Kan hawwii irratti raawwate immoo akka malee waan nama rifaasisuudha iyyuu. Kanaan dura ijoollee durbaadhaa akkasitti rukutan turanii xiyyeeffannoon isaanii maal akka ta'e baay'ee ulfaata. Ani yeroo jalqabaa ana dhaqee fide beektee makiinaadhaan sa'aatiin argatte lubbuudhaan hin hafte dheenyaan maaliif akka malee baay'ee miidhamtee jirti. Hospitaala Abeetuttis gaafa geessinu jarralleen nagaa marabbiilee nu gaafachuu didan. Lafa ciibsan jechaadha wanti dhiyoo kanarra. Siminta dhumarra ciibsanii sana booda Daawit Taaddasee fa'aa ijoollee hedduu irratti haasofne achi akka baatu goone jechaadha. Gara kanatti finne. Otoo harka ishee keessatti qaama ishee keessatti muki caccabee jiru akkasittiin dooktaroonni akkuma waan haguma ilmoo bineensaa tokkollee bineensaaf illee rifattanii agalallee rifachuu didan hospitaala sana keessatti jechaadha ijoollee isheedhaaf. Eegarsiitii kan nuyi gara kanatti achi adda barsine jechaadha. Gochaan akkasii kun immoo silaa waan artistootaaf hin malu ture. Artistii Oromoo jechuun qabsoo isaan sadarkaan isaan irra jiran kanaaf jechaadha. Silaa akka qabsoo akka bakka yuunivarsiitii qabsoo uummata Oromootti ilaalamuu qaba ture artistiin Oromoodha jechaadha. Maaliif kunuunfamuu qabna turre malee akkasittiin reebamnee hacuucamuu hin qabnu turre. Maaliif jijjiirama kana keessatti artistoonni Oromoodha gahee guddaadha kan isaan taphatanii. Beeku wallahi baay'ee ulfaataa akka kana taanaan jireenyi keenya gara fuulduraa baay'ee ulfaataadha jechaadha. Kanaaf ergaa maalii qabda warra biyya bulchaniif? Ergaa maaliin qaba reetuu beekanii gochaa jiru waan ta'eef osoo nu dhiisanii bareedaadhaan jedha. Osoo hin beekin osoo godhu ta'eeti bareeda. Garuu poolisiin tokko ajaja malee nama takkatti hin bu'u.
akkuma ajajametti poolisiin tokko jechaadha. Abaluun reeba abaluun ajjeesaa yoo jedhame ajajamee godha malee lafa ka'ee poolisiin tokko hin godhu. Kanaafuu qaama nuti abdannee keenya jennee of nu haa bulchu jennee kaawwannee jirru irraa ajaja fudhatanii akka gochuutti jiru waan ta'eef waan kana gochuutti jiraniif ituu ifa baasanii nutti maniitii qabsoo keenya gara tokkotti deeffannaa. Kanaan ala immoo yoo nu dhiisanii bareedaa haga yoomitti akkasittiin dararamaa jiraanna nuti. Haga yoomitti du'aa jiraanna, haga yoomitti reebamaa jiraanna. Tole daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork miidhaa artiist Hawwii Qananii fi artiistota akka Lij Yaareed irra ga'e hubachuudhaan gara hospitaala isaanitti yaalamaa jiranii dhufnee kan turtii waliin goone akkasumas namoota isaan gaafachuudhaaf gara hospitaala kana dhufanii wajjin turtiin goone kanuma hanga yoonaa ture rabbii nagaa fidu jennaa isaaniif illee fayyinaa fi araarama hawwinaa waan nuti waliin turtaniif maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin hedduu isin galateeffadha. Qophii kana keessummeessuudhaan kan isin waliin ture ana biraan birroo geessi kaameeraa keeyya Muhammad Eebbisooti qophii kana gulaalee kan isin biraan ga'e Dajanee Guutamaatii Hawwii.